Ani kanan jedhu obboloota koo jireenyi Itoophiyaa anumatti cime moo nama hundatti cime? Sababa isiniin jedheefin qaba. Maal seetan obboloota koo? Ani waggaa baay'ee biyya Arabaa hojjadheen dhufee eega hojjadhee dhufee gaafa yeroon achi jirutti bakka dadhabbiirraa ka'ee dadhabbii achitti dadhaburraa ka'ee hojii mana madaamitirraa ka'ee bakka ijoollee isaanii guddisuurraa ka'ee biyya Arabaa kan jedhamu garagareetuma laaluu miti irriibayyuu garagaree osoo hin kallattii isaa beekee hin rafu jechaan ture jechuudha. Garuu eegan Itoophiyaa keessa ga'ee wanta addaatu na mudate innis maal seetanii wantin ani eege fi wantin ani asitti na mudate hundi isaanii gargar inni galee hundi isaa gargar natti ta'ee baay'ee tokko na cinqaa jira jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudha fi ani jireenyumatu anatu jireenyatti wallaale haa ta'u jireenyuma Itoophiyaattu natti wallaale haa ta'u natti ulfaate haa ta'u maal akka ta'e naa galuu dideen nama hundan gaafadha. Jireenya numa qofatti haaraa ta'e moo sinis akkanumatti jiraachaa jirtu jedhee nama baay'ee mariisisa. Garuu hundi isaanii wantuma ani yaadu yookiin wantuma ani jedhee naaf deebisu jechuudha. Isi qofaa miti hundumatti jireenya akkas ol ka'ee jira jireenyi waddadee jira jedhanii hunduma isaaniitu naaf deebisa. Ani garuu bakka obsa fixadheen jira jechuudha. Amma jireenya Itoophiyaatirraa obsa fixadheen jira. Eegan as dhufee eegan Itoophiyaa keessa galee wantan ani yaaliin hin jiru wantan ani yaaliin hin jiru hojii baay'ees yaaliin jira jechuudha. Bakka hojii baay'ee yaaliin jira garuu immoo sammuu kootii fi boqonnaa argachuu hin dandeenye. Wantin ani yaades akka yaada kootitti naaf galuu hin dandeenye. Amma ani tokko achin deebi'aan jedha. Lama immoo achi deebi'ee jireenya akkamiin jiraadha. Umurii kanaanii dursas dadhabee dhufee ammas immoo dadhabbii sanittiin deebi'a kan jedhu tokko baay'ee natti dhaga'amaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi baay'ee tokko dadhabee dhufee hin beektu ijoolleen biyya Arabaa daa'imti isaanii hancufan irratti tuftee kaballaadhaan nu dhooftee sammuun keessan hin hojjetu jedhanii nu arrabsanii wanta baay'ee nuun jedhu jechuudha. Garuu immoo karoora keenyaaf jennee kaayyoo baaneef jennee wanta arraba isaanii hundayyuu dandeenye eega arrarra ga'ee booda eega immoo karoora sanirra ga'ee booda wanta hundayyuu obsee arraba isaanis obsee rukuttaa daa'ima isaanis obsee wanta baay'ee obsee eega gara biyyaatti deebi'ee immoo wantin ani eege fi wantin ani itti dhufe sun yookiin ija kootiin arge suni faallaa natti ta'e jechuudha. Amma garuu biyya Arabaa deebi'uudhaa fi murteessus dadhabee jira. Bakka murteessuudhaafis immoo dirqama natti ta'ee jira jechuudha. Akka koo akka hin taaneefin viidiyoo kana kasiniif waraabaa jiru akka sinarraa barattaniif malee akka sin callistaniituma bira darbitaniif miti. Kanaaf jennaani ijoolleen biyya hambaa jirtan ijoolleen biyya hambaa jirtanii ijoolleen biyya hambaa jirtan biyya namaa jirtanii waamicha madaamii dandeessanii arraba madaamii dandeessanii rukuttaa ijoollee isaanii dandeessanii ilaalcha haadha ormaa hundayyuu dandeessanii gaafa biyya galtanii wanta baay'eetu sin mudata jechuudha. Wanta baay'eetu sin mudata garuu isatti wanta hundattiyyuu galata waaqayyoo jettanii waaqa keessaniif galata galchitanii akkana deebi'uu danda'uudha qabdu. Sinii galee anamma yeroon dhufu bakka wanta yaade naa guute jedheeti kanan dhufee yeroon dhufus immoo qarshii baay'ee of harkatti qabadhee hin dhufne haaluma tokkoon bakka dadhabbiinis jira aarisnis hin jira yeroo san jechuudha.
yeroo biraa isiniif hin hojjedha jechuudha wanta kanarratti. Cal jedheetuma birriidhuma xiqqoo qabu sanaa qabadheen dhufe jechuudha. Eegan qabadhee dhufe birrittiin hin beektu eega Itoophiyaa keessa galtanii birriin achitti baay'ee isinitti fakkaattu suni asitti baay'ee xiqqashuudha. Gabaadhaan itti seente taananii gabaa kallattii tokko yoo seente kallattii biraatiin baate wanti suni dhumteeti deebiti. Kanaaf jennaani qarshii keessanii of harkatti qabadha. Qarshii keessan seef godhadha. Wanta hojjechuu murteeffattan tokko ofuma keessaniitii koottaa hojjetadha. Yeroo boqonnaa keessanii yeroo barbaaddanitti ofuma keessanii hojjetadha malee yeroo keessan gubdanii rukuttaa daa'ima ormaa dandeessanii waa baay'eetu jira jechuudha. Wanta baay'eetu jira. Wanta hundayyuu dandeessanii gaafa immoo as dhuftanii akkuma kiyya dadhabbii keessaniyyuu osoo aara hin galfatinii gaafa immoo achi deebi'uudhaaf yaaltanii baay'ee tokko namatti ulfaate jechuudha. Anas kanumatu natti ulfaate bakka. Kanumatu natti ulfaate jechuudha. Namni akkamitti jireenya gadi dhiisee dadhabbii sana hundayyuu dhiisee amma immoo akkamittiin jireenya sana hunda dabarsee dadhabbii sana hunda dabarsee bakka yeroon itti yaa Waaqayyo bakka biyyuma ormaatti iyyuu nan deebisin jedhee waaqatu kadhadhutu jira bakka. Du'a naaf laadhu malee gara biyya ormaatti nan deebisin jedheeni waaqa kadhachaa ture. Garuu ammaa jireenyi baay'ee tokko natti ulfaatee jira. Wanti yaades akka yaada kootitti naaf ta'uu didee baay'ee wanta baay'ee yaalan jira. Eeguman dhufe mana hin teenye jechuudha. Garuu asuma achi fiigaa jira. Jireenyittiin natti fiigicha qofa taate jechuudha. Jireenyittiin fiigicha qofa taate. Kiyya bichaatu jireenya dadhabsiisadha yaa ta'u. Jireenya dadhabsiisadha yaa ta'u. Kanuma namaatu akkas yaa ta'u wanti isaa naaf galuu dide jechuudha. Kanaaf jennaan obboloota koo. Kanaaf jennaani jabaadhaadha. Hin gaddinaadha. Waamicha madaamis danda'a. Rukuttaa isaanis danda'aadha. Isa biratti immoo Waaqayyos sin gargaara waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha. Mi'a naannoo maal jettu? Deebi'i jettu moo lakki achuma taa'itii hojiirree guyyaa hojii bakka kan siraa isa jedhamu jira mitiire isarree hojjetadhu jettu moo mee maal jettu? Yaada keessanan barbaada obboloota koo. Baay'ee tokko wanna na cinqeessii fi achi deebi'uutti dadhabeen jira. Biyya ormaatti deebi'uudhaaf baay'een dadhabee jira jechuudha bakka. Baay'een dadhabee jira. As jiraachuuf immoo jireenyi baay'ee na dadhabsiisee jira. Meesin maal naan jettu? Yaada keessanin barbaada.